Duutiisii dhugaa taheeram, qe'een gaddaan haguugameeram. Obboleettiin teenya tun ji'a 5 dura abbaa akka hin qabnee fi harmeen isiidhaa akka homaa hin qabneem marsaa miidiyaa hawaasummaa kanaan himattee halkanii fi guyyaa arrabsoon dhukkee irraa kaasanii boodarra lubbuu isiidhaa of galaafatteem. Nuti Oromoon tun durirraa kaasee wanti qabsoon teenyaas galma gahuu diddeef aadaa hamaa tokko qabnam. Aadaa hedduu baratamee nu jidduu baduu dide tokkoom walitti hinaafuu fi wal cabsuudham. Irra hedduun keenya kijibdootam. Nama osoo lubbuun jiru jechaa fi gochaan miinee qalbii isaa cabsine abdii kutachiifneem. Gaafa namni sun du'u gadda garaa keessa hin jirre hedduu waliif gaddinam. Otuu lubbuun jirru waliin kabajnum, wal diiguu malee wal ijaaruu hin beeynum. Hawaasa keenya keessam nama tokko yoo inni dogongoree dogongoraan deebisuutu mul'atam. Dhuguma bultii miidiyaa irra fiduulleen dogongora yoo tahem dogongora sanammoo dogongoraan deebisuun mataan isaatu dogongora ta'a jechuudham. Walirratti yaaduu malee waliif yaaduu hin beeynum. Milkaa'ina walii irratti gufuu ta'uu malee gara fuulduraatti wal tarkaanfachiisuu hin beeynum. Wal xiqqeessuu malee wal guddisuun nu jidduu hin jirum. Quxisuun hangafa isaa kabajuu hin beekum. Namni akkuma walirra jiru wal kabajeem wal dhiibee wal guddisa jennaan nuti jechaa fi gochaanis hamilee wal cabsine hanga sadarkaa lubbuutti wal kuffisuutti beeynam. Warri dogongorruus dogongora keenya irraa osoo of eegneem hawaasni keenya waan hubannoo hin qabneef dogongoricha dogongoraan deebisuu irratti yeroo hunda yeroo isaa fixam. Yaa Rabbi hawaasa kana qajeelchi.